Maallaqa sobaa 25,000 sangaa bitee to'annoo jala oole. Guyyaa shanaffaatti namichi birrii sobaa naannessu qabame. Amma dhimmi isaa qoratamee gabaasni guutuun nun geenye. Hidhattoonni garee Alshabaab guyyaa har'aa yeroo lammaffaaf kallattii biraan daangaa Itoophiyaa seenuuf yaalii taasisan jedhame. Yeroo ammaa kana daangaa Itoophiyaa Alshabaab irraa bilisa gooneerra odeeffannoo jedhus nuuf kennaniiru. አሁን ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ ግዛት ከአልሸባብ ነፃ አድርገናል የሚል መረጃ ነው የሰጡ። Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sargee Laavrov daawwannaaf gara Afrikaa dhufee jira. Daawwannaa kanaan gara Itoophiyaas akka deemu beekamee kan jedhuu fi oduuwwan gaggabaaboo kanneen biroos qabnaa hiikaa fi tasaasiniif dhiyeessaa nu waliin tura. Naannoo Gambeellaa godina Majaangitti namichi qarshii sobaa 25,000 qonnaan bulaarraa sangaa bitee barbaacha guyyaa 5 booda qabamuu itti gaafatamaa itti aanaa waajjira nageenya naannichaa obbo Uutoo Uukoot BBCtti himaniiru. ክስተቱ የተፈጠረው በጋምቤላ ክልል ማጃንግ ሲሆን ጎደር ወረዳ Taateen kun kan uumame naannoo Gambeellaa godina Majang aanaa Godarreetti yoo ta'u gaafa sanbataa namichi tokko gara gabaa deema. Gabaa kan deemeef ammoo horii gurguruuf ture. Horii sanas birrii 25,000tti gurguree gala. Sababni inni gurgureef ammoo haati manaasaa mana firaa waan deemteef isheedhaaf qarshii geejjibaa erguuf ture. Gaafa guyyaa wixataa mana baankii deemee haadha warraasaatiif qarshii geejjibaa erguuf yommuu jedhu mana baankiitti qabama. Kan qabame isa horii gurgureedha. Namichi birrii sobaa naannessu ammoo birrii sobaatiin qotee bulaarraa horii bite. Namichi inni horii gurgure qarshiidhuma sirriidha jedhee fudhate. Haadha manaasaatiif gaafa erguuf jedhu manni baankii waajjira poolisii beeksise. Sana booda namichi to'annaa jala oolee birriin manatti hafes akka jiru poolisiitti hime. San booda birrii manatti hafe sana poolisii wajjin dhaqanii gaafa fidan birrii 25,000 ta'e. Birrii kana eenyu harkaa akka fuudhee gaafa gaafatamu namicha maqaa isaa hin beeku. Barbaadee yoon arge mootummaatti himee qabuu dandeessu jedhe. Sana booda wabiidhaan gadi lakkifamee namicha birrii sobaa naannessu sana akka barbaadu godhame. Guyyaa shanaffaatti namichi birrii sobaa naannessu qabame. Amma dhimmi isaa qoratamee gabaasni guutuun nun geenye. Namoonni kun birrii sobaa kana ofiif maxxansu yoo ta'e yookiin maddi isaa eessa akka ta'e dafee qoratamee tarkaanfiin akka fudhatamuuf caasaa gara gadiitti himnee jirra. እርምጃ እንዲወሰድ መልእክት አስተላልፈናል ታች ያለው የዞኑ መመሪያ Kana duras rakkoon akkasii mudachuu kan himan obbo Uukoot waggoota darbee lammiileen biyya alaa magaalaa Gambeellaa hoteela tokko keessa ta'anii qarshii maxxansan waraqaa qarshii sobaa fi maashina wajjin qabamuun adabamaniiru jedhan. Hidhattoonni garee Alshabaab adoolessa 20/2022 daangaa Soomaaliyaan Itoophiyaa waliin qooddattu qaxxaamuruun magaalota daangaa Yoodii fi Atoo jedhaman irratti haleellaa banuun lolli cimaan gaggeeffamee ture. Haleellaan garee kanaa achuma daangaa irratti hin dhaabbanne. Jiraattonni BBC'n dubbise akka jedhanitti hidhattoonni garichaa hedduun konkolaataadhaan gara Itoophiyaa seenuun naannolee Somaalee godina Afdeer keessatti waraana humna addaa naannoo Somaalee waliin gaggeeffameen miidhaan qaqqabee ture. Har'a immoo akka haaratti marsaa lammaffaaf kallattii biraan hidhattoonni Alshabaab qophii taasisuun daangaa Itoophiyaa seenuuf dhufan poolisiin addaa naannoo Somaalee dursee haleeluun ofirraa akka deebi'an taasisuu isaa odeeffannoon bakka sanarraa nu qaqqabaa jiru ni mul'isa. Waayilli keenya BBC News Somaaliyaa Abdurrahmaan Haji Adoo odeeffannoo bakka sanaa walitti qabee akkasiin nuuf ibsa. ከሶማሌ ክልል በሚደርሰን መረጃ መሰረት Odeeffannoon naannoo Somaalee irraa nu qaqqabaa jiru akka agarsiisutti har'a gara waaree godina Shebel kan duraan godee jedhamuun beekamu keessatti aanaa Ferfer jedhamu bakka Laaskroon jedhamutti poolisii addaa Somaalee fi Alshabaab gidduutti lolli gaggeeffamee ture. Kun torban kana keessaa isa lammaffaa ta'uu isaati. Akkuma yaadannu torban darbe godina Afdeer aanaa Argellee bakka Attoo jedhamutti lolli guyyoota lamaaf gaggeeffamee tureera. Lolli sun erga xumuramee kun marsaa lammaffaadha. Akka gabaasaalee naannoo Somaalee irraa nu qaqqabanitti lolarraa kana hidhattoota Alshabaab qophii gochuun daangaa Itoophiyaa seenuuf dhufan irratti dursee dhukaasa kan bane humna poolisii addaa naannoo Somaaleeti. Odeeffannoon qondaaltota poolisii addaa Somaalee irraa amma argachaa jirru kan agarsiisu lolichi xumuramee Alshabaab gara bakka dhufeetti deebisneerra kan jedhudha. Hedduu isaanii immoo barbadeessineerra jedhan. Yeroo ammaa kana daangaa Itoophiyaa Alshabaab irraa bilisa gooneerra odeeffannoo jedhus nuuf kennaniiru. አሁን ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ ግዛት ከአልሸባብ ነፃ አድርገናል የሚል መረጃ ነው የሰጡን። Hanga ammaatti kaayyoo fi sababiin haleellaa Alshabaab kun maal akka ta'e ibsamuu baatullee naannoo Somaalee keessatti taateewwanii fi haalliiwwan hidhata qaban haleellaa kana dura akka turan himama. Guyyoota erga calliseen booda sanbata ibsa kan baase manni maree nageenyaati kan naannoo Somaalee gariin hidhattoota Alshabaab godina Afdeer keessa galee ture ganda Hulhul jedhamutti erga marfameen booda tokkoonsaa osoo hin hafin guutummaatti barbadaaniiru jedhe. Itti dabaluunis hidhattoonni Alshabaab karaa aanaa Elkaree keessa bahuun naannoo Oromiyaa seenee garee Shanee jedhamu waliin wal arguuf kaayeffatee ture jedhe. Haa ta'u malee kanaan dura gariin hidhattoota Alshabaabii fi waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan Abaawoo Shanee jechuun shororkeessaa jedheen kun hidhataa qabaachuu isaanii ilaalchisoo wanti jedhan hin turre. Mootummaan federaalaa Itoophiyaas gama isaatiin haleellaa kana ilaalchisee hanga ammaatti homaan dubbanne.
Hordoftoota keenyaa ammoo gidduun oduu gaggabaaboon isinitti hima. Lammiilee Itoophiyaa dabalatee godaantonni 1,200 ta'an sa'aatii 24 keessatti odoola Xaaliyaanii seenan. Mootummaan Xaaliyaanii ibsa baaseen sa'aatii 24 darban keessatti godaantonni seeraan alaa hedduu daangaa biyyattii qaqqabuu beeksiseera. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sargee Laavrov Itoophiyaa dabalatee daawwannaa Afrikaatti taasisuu eegaleera. Daawwannaa kana kaleessa Kaayiroo irraa eegaluun har'a Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo seenee jira. Kaleessa haasaa Kaayirootti taasiseen hanqina midhaan nyaataa Afrikaa mudatee Raashiyaan ni guutte jechuun isaanii yaadatama. Keeniyaa waggaa 2 booda Jimaa gara Soomaaliyaatti erguu eegalteerti. Guyyaa har'aa xayyaarri Jimaa fi Keeniyaa irraa ka'uun Soomaaliyaa qubatee jira. Walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii gaarii waan hin turreef Jimaan Keeniyaa irraa biyya ishee akka hin seenne Soomaaliyaan uggurtee turte. Ji'a kana gara jalqabaa pirezidaantii Uhuruu fi pirezidaantii Hassan Sheekh Mohammad daldalli akka itti fufu walii galanii turuun isaanii ni yaadatama. Masritti namichi barataa ajjeesuun duutiitti murtaa'ee yeroo ajjeefamu TV'n kallattiin akka tamsaasuuf manni murtii biyyattii gaafate. Gaaffii manni murtichaa akka kallattiin TV'n tamsa'uuf dhiyeesse kun hojiirra oolchuuf garuu seerri fooyya'uu qaba. Bulchiinsi loltuu Maayinaamaar aktivistoota 4 du'aan adabuun dhaga'ame. Maayinaamaar keessatti adabbiin du'aa raawwatamuun waggoota keessatti kun isa jalqabaa akka ta'e himameera. Itoophiyaan dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 18ffaa Ameerikaatti gaggeeffame irratti Afrikaa irraa tokkoffaa addunyaa irraa immoo biyya qopheessite Ameerikaatti aantee lammaffaan xumurte. Itoophiyaan warqee 4, meetii 4 fi naasaa 2 argachuun waliigala meedaaliyaa 10 sassaabbattee jirti. Bu'aa addaa barana galmaa'e kanaaf pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Komaandar Daraartuu Tulluu adda durummaan ka'aa jirti. Daraartuun dhuma dorgommii kanaa irratti ibsa waliigalaa federeeshinichaaf kenniteen waan ture himteetti. Qophii bara kanaa irratti maaltu adda ture kan jedhu akkasiin deebisuun eegalte. Wanti martinuu addadha. Wanti itti mo'atte akka itti mo'atte ilaaltee fooyyeessaa deemuuf isa itti mo'atamte ammoo irraa barattee akkamitti akka mo'atamte adda baafattee irratti hojjechuudhaafidha. Kanaaf irraa baranneerras. Dhiironni gosa 6 irratti dubartoonnis gosa 6 irratti ture kan hirmaatan. Gara fuula duraatti gosa irratti hirmaanne mara irratti akkamiin akka milkaa'uu qabnu irratti hojjenna. Gareen Itoophiyaa bara kanaa hojii garee bareedaa hojjetaniiru. Kan koo kan jedhu caalaa kan keenya yaada jedhu qabatanii hojjechuu isaaniitiin bu'aan gaarii argameera. Milkaa'ina bara kanaa keessatti qooda fudhattoota hunda galateeffachuun barbaada. Milkaa'ina atileetiksii bara kanaa keessatti bu'aan dubartootaan argame adda ta'e argameera. Warqii Itoophiyaan argatte keessaa 3 kan dubartootaan argamanidha. Kana irrattis Daraartuun akkas jetteetti. Galata Waaqaa, dubartoonni yeroo hundaa cimanii akkuma mul'atanitti jiru. Kanaaf ammas shaampiyoona kana irrattis qabxii caalaa kan fide dubartootadha. Kabajatu isaaniif mala. Baay'een isaan kabaja, isaanin galateeffadha, isaanin jaalladhas. Kanaaf egaa dubartoonni hagam akka jabduu ta'an, seexaa qabanii fi galma isaanii ga'uudhaaf hagam akka cichanii hojjetanii argiteetta. Bu'aan atileetonni dubartoota argamsiisan kun maal ta'uu danda'a jechuun waahilli keenya Biraanuu Gammachuu gaazexeessaa ispoortii Buleessa Tashoomaa Qadiidaa gaafate akkas jechuun dubbate. Tokkoffaa ogguma asii ka'an abalu ati kanarratti hiriirtaa ati cimooftee hojjechuutti irra jira asirratti mala. Ijoolleen immoo yoo kanuma fudhattee deemte. Kana waan ta'eef konfidensii qaban. Daraartuun immoo buleettii isaaniitii, hiriyaa isaaniitii, haadha isaaniitii, hooggantuu isaaniitii waan hundaanuu bakka konfidensii qaban jechaadha ijoolleen. Dubartoonni keessumattuu rakkina dubartootaa kan beeku dubartoota waan tokko ishiin dhoksanitti dhugaatti akka haadha isaanii, akka obboleettii isaanii, akka hiriyaa isaanii, akka mana isaaniitti ishii wajjin akka fayyadaman. Dubartoonni barana ciminaan akkanatti qabxii akkanaa kana fiduu dandeessisii. Kan miilanaa kanarraa wanti fooyya'uu qaba jettee argite maali? Daraartuun eeggansarran ture dubartoonni baay'ee rakkachaa turan amma sun fooyya'e amma immoo wanni rakkinni keenya maalitti fakkaate kan dhiiratiin gadi bu'aa jirra maali kun wanti fakkaate ijoolleen dorgommii irratti yeroo baay'ee of miidhaa turan waggaa guutuu dorgomaa turan saantimaa jedhanii biyya Awurooppaa keessatti jecha asirratti odoo of eeganii olompiknii fi shaampiyoonaan addunyaa kun immoo kabaja kan saantimaanii miti shaampiyoonaan ittiin argattu miti kan kabaja itti argatu atileeta qofa odoo hin ta'in biyyi isaanii kan kabaja ittiin argata kun fooyya'uu qaba.
leenjistoonni isaaniitis kan itti himuu qaban. Hooggantoonni isaaniitis kan itti himuu qaban. Dargaggoota iddoo isaanii bu'an immoo asitti immoo leenjistoota isaarra jira mooyyaatti federeeshinii atileetiksii bakka bu'oota jechaadha. Dhiiranis dubartootanis. Amma namni ati boru itti kennitu hin jiru sodaa dhugaatti hin jira. Federeeshiniin qabxii amma argate kanatti immoo boona odoon ta'in gara fuula duraatiif maal gochuun narra jira jedhee kan immoo beekutu sarra jira. Dhumarratti Komaandar Daraartuu Tulluu bara haaraa ji'a tokkoon booda dhufuuf lammiilee Itoophiyaaf akkas jechuun hawwii fi dhaamsa dabarsiteetti. ለህዝባችን ለአዲሱ ዓመት 2015 ገጸ በረከቱን መታሰቢያ ይሁንልን እላለሁ። Injifannoon dorgommii shaampiyoonii atileetiksii addunyaa 18ffaa kun kennaa bara haaraa uummata keenyaa nuuf haa ta'u. Barri haaraa Itoophiyaa dhufu kun bara tokkummaa, nagaa, jaalalaa, kan badhaadhinaa, kan obbolummaa akka nuuf ta'u nan hawwa. Bara garaagarummaa keenya dhiphifnee, qaawwaa keenya cufannee, gidiraan nagaa jirru kun jijjiiramee Itoophiyaa wayyoofte kan ittiin arginu nuuf haa ta'u. Anaaf jechaa osoo hin taane nuuf jechaa akka hojjennu teessoo bareedaa irra taa'uuf qofa osoo hin taane waan bareedaa hojjechuun uummata keenya gaddisiisuu irra uummata keenya kan itti gammachiifnu nuuf haa ta'uun jedha. Akkuma kanaan dura irra deddeebiin mul'achaa ture weerarri lafaa maqaa xabalaa fi taabonni bu'ee jedhuun saamicha lafaa magaalota Finfinnee fi naannawaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture tibbana sulultaattis gaggeeffamaa jiraachuun ijoo dubbii ta'eera. Aanaa sulultaa ganda qassoo sarbiitti aangawoonni maqaa amantaatiin lafa seeraan ala qabamee adda baafachuun tarkaanfii fudhachuuf akka jiran dubbatu. Bulchaa ganda qassoo sarbii obbo Xilahuun Girmaa maatii olaanaatu dubbise. Wantichi kan ijaaramuu jalqabe bara 2009 jedhama. Anis yeroo sanatti bulchaan ture jijjiirama yoo ta'een gara bulchaa dhufe erga nuti dhufne wanni haaraan achirratti ijaaramee jiru ijaarsichi bara 2009 kan eegalame asitti iddoo tokko irratti bakka xabalaa jedhanii mana irratti ijaaranii achirra qalamii dibuutu ture. Kanaaf amma immoo ragaa sadarkaa gandaatti jirus tokkollee akka hin jirre walumaan taane nus akka gandaatti isaanis immoo akka magaalaatti akka waajjira lafaatitti ragaa akka hin qabne walumaan qulqulleessineerra tarkaanfii fudhachuudhaaf immoo kallattiin kaa'amee jira jechuudha. Amma maaliif haaraa ta'e 2010 ijaarame manneen sun? Manneen sun bara 2009 ijaaramanii maaliif akka ajandaa ta'e nuuf hin galle wanni guddaan amma achirratti qalamii sanaan wal qabate qalamii dibame sanaan wal qabateeti ajandaa kan ta'e waan ta'eef sanumaaf immoo kanumarraa kaane nus qulqulleessutti gallee jirra. Maaltu isa duuba waajjira maadha kaayyoon isaa waan jiru kanas qulqulleessaa jirra. Kallattii ittaanutti immoo tarkaanfii fudhannee hintinii jenna. Ammamtaa lafti irratti ijaarame manni ijaaramee hagamtaa? Manni achirra jiran manoota darbee ijaaramanii jiranii manni lakkoofsan kana jireerra sitti immoo yoon baadde kaariin irra qubate immoo kana jiree beekuu hin danda'u jechuudha. Guutumaan guutuutti amma ragaa qulqulleeffattanii ijaarsa seeraan alaa ta'uu isaa mirkaneeffattaniirtu jechuudha. Sadarkaa keenyattis ragaan tokkollee akka hin jirre anis qulqulleessuudhaaf itti deeman ture dhimmi kun ajandaa ta'e sadarkaa keenyattis wanni kana dura kaa'ames hin jiru ammas immoo waliin taanee qulqulleessinee jira ragaan inni qabu tokkollee hin jiru jechuudha. Amma haaraa kan ta'e halluun tibba kana dibame manicha? Halluun tibba kana dibamuu odoo hin taane halluunis turee jira. Ammatti ajandaa ta'ee kan dhufe balaa sababa halluu kanaan jedhee san akka nama tokkootitti kan inni fudhatu malee wantichi bara kana keessa miti kan ijaarame. Bara 2009 jechuudha bu'uura isaa hintinii jedhee ani gisee sana hin turre. Erga dhufnees immoo wanti haaraan ijaarame wanti kaa'amee jiru. Yaa ta'uti wanta kana immoo qulqulleessuun kan keenya ta'a. Kadeechatoo ijaarame har'a immoo nuti itti gaafatamummaa qaba. Sana immoo ilaallee kallattii kaa'uun kan keenya ta'a. Kallattiis kaa'anneerra. Mana amantaa ta'ee jedhamee ta'e ijaarame amma akka isaan jedhan tarii waaqeffannaan achitti adeemsifamu jira ganda keessan waan ta'eef waan beektan yoo jiraate mana amantaa. Manni iddichi mana amantaa odoo hin taane iddoo xabalaati. Manni amantaa iddoo biraa jira xabalata achitti jedhanitti xabala achitti fayyadamu. Jaanis guyyaadhaan namoonni dhaqanii achitti hintinii jedhu jechuudha. Xabala fayyadamu malee mana amantaa miti jechuudha iddoo. Weerara lafaa maqaa amantaa deeffachuun taasifamu kana Oromiyaa Kileerji Neetwoork fuula Feesbuukii isaa irratti bulchaa aanaa sulultaa dubbisuun akka baasetti beekamtii mana kiristaanaa malee fedhii dhuunfatiin ijaarame jedheera. Saamichi lafaa seeraan alaa amantaa deeffachuun taasifamu ortodoksummaa keenyatti nu saalfachiisa kan jedhe Oromiyaa Kileerji